kita artistii maal kami na kami maal kita erga wali tu nama ribu itu. Saya sirba isa kana dhaggeeffannee xiqqoo mi'a walitti deemnu hanga takka garaa duniyaa jecha anarka adamnaa nana darbita duniyaa ni dhoofti rabbii qaba nan jibbeen senjeef duniyaa jecha anarka adamnaa nana darbita duniyaa ni dhoofti rabbii qaba hatanaan dura duniyaa qaba hundinuu na jahal kan baafira hatanaan Awal dirbiqun qasaati yaa'u. Binuna jal kambafira an dunia damnan enyu nagafata inna yafata an dunia damnan enyu nagafata inna yafata way hamenya nama dunia dabe be komsi sa kufe kabani darban dire kacarki dumte dabara bin fide Oni juga anak laki lagi kan sirba isaati sirba inni biqila yeroo idlaafis amma duratti baasee ammaas irra deebi'ee akkasitti afaan jechaa jechuudha. Soonni fin ani waa dhabnaan na dheessite namoota hundinuu kan duraan na fakkaatu jireenya narraa dheessee jechuutti jira jechuun gaafaanii fi ani waa gabummaa hundinuu nama rayyinatti as dhiyaataa jechaa ture. Har'a immoo ani waa dhabnaan waa dhabnee jallaalamee namni hedduun beeknaas gadhiise jechuutti jira jechuutti biraa yoo ta'u taateen akkanaa hundaa namoota adda addaatti mul'ata. Biyya keessatti hin jennee nama hin guutamne takka hin jirtu. Kanarraa kan ka'e Artist.Abdii.ibraahiim kun hojjannoo isaa itti taatee ajaa'ibsiisaa ta'e kan hedduu namoota hedduu mudatan keessaa isa takka jechuudha. Garuu immoo haala kana irratti gaafa deebii mudatee fi akka